Ibbaa ho'i kuni ammaan isin himadheetu. Sargi maal gootanii takka eega biyya baate aadaa lagatu ani waa isin gaafachuu edda beektani. Nagaafa hunda keessan takka takkaan sargii godhata maaliiti manni isin ijaartan kalli walli. Maal jechuudha jaarsi mana ijaaru malee nama fuudhu jaanii garuu rabbiin waa isin beeknu. Sanjala baaneerra. Dhiira dhuftu qabattoo irraa hiika waan dubbannu hin qabnu mana ijaaruu malee ijoollee guddifnaa mana ijaarra kalli walli. Yoo mana ijaarre garuu mana kennaa isuma ba'a malee gaafa wallolle moo akkami? Jaalatee tiire. Deemi yoo jedhaniin ka maal godhu dhabe deemuu malee waishaan siin jira. Boorsaa balbala taa'ee dhiistii shamarran garuu rabbi sanirra nun taasisin. Yaa rabbi sanirra nun taasisin inshaallah. Kullu beenaataan hin dawlat al-arabi. Maal goonaree ijaaraa ijoollee illee sinuma keessa jira bari. Ijoolleen kun koomantii boo'isaan ergina irra cimsiistanii. Mana gadi baasan jennaan kolfaa rammanni. Gammachuu. Gariin hin booyaa gadi kolfa bira taree. Amma bari faashinii ta'ee ijoollee warri biyya galta dhufe eeggadha. Faashinii ta'eeti waa qabdi daasbora waggaa meeqa turte Dubaayin Suudii. A'uuzi billaa kun ifa jiru. Jaarsi bootti irra ajaa'ibu illee magaala galuuf jedhee daasbora jedhee gaafate ni yaafatama. Haala waa jaarsa tirsi namuree nu kaa'imman iyyuu addaan taatti hin qabnu. Keer inshallah. Sunuu argamaa jiru biyyatti Mariam jaarsi sunu. Wallahi yoo qalbii qabaatan jaarsa lafa qabu heerumaa ijoollee dargaggeessa magaalaa taa'ee caatii fi aayilaandii asii suuqatee deemu. Ijaaree fi keessa. Ani ijaaree fi keessa. Wallahi koomentii kana dubbisame ani ijaaree fi keessaa bahe maaliif abibti? Isaa ijaaree bahee fi hayaat leeshin keessaa baata inshallah jiruu isaa keessaan jedhu afaan naqabee si jammar laala birri teessaa Maariyaam bakka lama ishee wasaapidhaan aasiin waan isin himu keessaa yoo qalbii qabaatan benaatiin kullul dawlaa jechuudha. Qasaman billaa mana ijaarina uf salphisu wajaa qabaatan mannummaan isin ijaartan tokko hin jiru birri ol kaadhu boorsaa keessa kalli walli. Laal birri Itoophiyaa galchiteen kaayin. Birri Itoophiyaa galchiteen kaayin. Ani ijaaraa ittiin kennu waddaa hin du'a malee. Wallah. Ittiin kennu. Abibti waan ani akka akkiinatti fakkaatu garuu dhiifa malee yeroo tokko namni mana ijaaree yoo jedhee yoo heerumuuf ta'e warri illee namarraa fudhata. Warri fudhata kan isin fuudhu sun namummaa kan kellaalu manatti heeruma laasi heeruma raachuu barsun. Aadii san irra birratti ta'e boorsaa keessa gakkaattee jechuudha. Kasi fuudha siyaa fuudhu si fuudhuu baatu qilee haalixu. Walumaan ijaarina durbooche kalaas wanni isinidha. Keessattuu jechuudha. Inyaannaani kalaas. Warri ilmaan qabdu ijaar. Warri heerumtee biyyaa baatee ilmaan qabdu ijaar maafi mushkila. Ilmaan qabda laal funyaa isaa wixaa keetti jechuudha. Ilmaan nantee sun jechuudha. Yaani baddeen baddooti. Warrummaan ganaa heerumtanii nikaa qabdan. Warrummaan ganaa jechuun heerumuuf deemtan. Warri akkasiin ijaarina akka kennaa kana malee. Sabboontuun maal jetti? Sabboontuun arsii dodolaa maqaa keenya goonaa mana. Wallah maqaa keenya godhin. Inuma gaafa mana ijaarte wallah billaa hin bitaa. Sabboontuu dodolaata jettu tun inni maqaa keetiin bitaati biyya rabaa jirta. Laal amma isin akka keessanitti taa'amne waa godhanna jettanii yaa habiibti gaafa mana ijaarte akka kabajaa ofirraa fuutee akka uffata ofirraa mulqitee lafa keetti. Laal takka hin fuune maal goonaree dhugaadha jetti. Auzu billah lubbuutii wallahi caddis rabbi si halaafisu lubbu waggaa jahaa guutuu biyyaan baatti namatti walla hunda guuttadhe. Abshir wallahi billahi duniyaan sunillee isaan barakatu. Sanittuma qaban duniyaan sun isaan barakatu. Fiigale. Atummaan jireenya kan keetiif laffaatee jireenya kan keetiif jechuu halkanii guyyaa ol jettee gajjettee dalagattee inni akkanatti waan akkanaa sirra adeemsisu taanaan hin barakatu dhaggeeffadhu duniyaa inni nyaatee barakatu takka illee hin jirtu jiruu fi tankaraatataatuma jiraata. Ati ammoo rabbiin jechuu tasanii olii bakka sii haa buusu durbooche manni isin ijaartan jiru takka obboleessa keessan turraa isin ari'ataa takka abbama keessan ka isin uumate isin irraa isin ari'ataa. Takka abbaa manaati isin saama takka fira keessan ka isin amantanitti ergata wayiti isin saama isin kanumaa manna
yoo birrii gakkaattaniin duutanii warri ijoollee qabdu jechuun warri ilmaan qabdu ijaar yoo dandeette viilla rabbisittaa jar warri ganaa heerumtuun ijaarin nasiin jedhe. Isinii haa kennu baay'ee nama. Mariyaam ijoollee akka heerumne godhaa hartaa bara namni fuudhu hin jiru mana qabdi jedhanii maal qabdi jedhanii. Too yaani laali ijoon laal gaafa san jechuun gaafa birrii kan kee dirhama kan kee laal dinaara kan kee gadi kaayyattee jechuun qalbii qabaattee siisteeman beektanii bara ofiilleeti mana hojjennu aramni akkana nu godhetti aramni kan maaliiti laal lubbuu tantee tan hidha isbaalaaf illee baatu mudhiga hidha kolleetta akka haadholee ta'e ta durii sanitti kolleetta baafadhu keessa gakkaa fincaaniif gabbaataa birrii tantee dhiifteen bahin birriin akkasitti tuulamte birrii biyya keenyaa seetan moo birrii sumaalee seetan tashaan xabbaatanii deeman birriin asii nama dhibdu. Isinii galee warri ammoo iqaamaa qabdan biyyoota garagaraa teettanii iqaamaa qabdan buukii baafachuu dandeettanii birrii keessan buukii keessan irra axxaraaqamattanii. Jammar madaamiin boorsaasiitiif kifiliisii seentii maa namni gurfa adda adda qaba. Yoo namittiin ta'e shakkamtuu taate shakkitu ijoollee shakkitu taate balbala keen qollofta. Yeroo kushiinaa seentu yeroo waa'ee ciitiin qabadha. Ijoolleen teenne keessattuu ijoolleen Oromoo waa'ee ciitiin qabadha. Tokkicha daraa kenni ijoollee boosii dhiyaan harmaa keessaa kaatuu dandeettu isheen bakka birriin kaa'amu abamee miti. Habiibti laal quumxaa takkitti wayii fuutee jechuun carqii biraa iskaartii kan kee gubbaan itti dhaabdee quumxaa san keessa kaa'atte jilba kan kee gamaaf gamanaan jechuun achisi keessa taashantu yoo duute waliin du'i. Walla. Wayyee. Maram. Wayyee. WhatsApp biraan isin jedhee Sumayyaa Ummii jedha bakka ganama si dubbisa ijoollee. Eeguma. Laafiin galtamtii ganama. Anillee dhiqqishuu beektanii gara kana keessa na guba. Galatoom ishee. Ishi lubbu ati isin bo'aa heerumtee jiraanii birrii tante gakkaa manni ati ijaartu hin jiru. Ani dhiyoon dhufe waggaa lama wayiiti mana seen ijaarran birri baankii jira. Yoo abiyyi nyaate malee. Ati Itoophiyaan maal hojjeta gowwaadhaati? Itoophiyaan qixxeen argaa jira. Kan ammaa ati dirhama kaadhu ishee naa liqeessitaa guyyaa tokko. Inni kaan na bira jira qubiin bu'ee jira. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Galatoom ishee nu gorsuu keetiif. Wallahi gakkaadha. Akkam nagaa jirtu. Alhamdulillah. Hikmaa meetti fuufi lubbu meetti tanallee yaala amma ishiin eessa yaalti miti mee qoyii yaala garaa keessa na guba jetti. Hikmaa. Hayyee tole tole. Na guba beektanii yeroo baay'ee. Mariyaam saala matee nagaan bule halkan gaarii. Fattuu ishii bakkaatillee nagaan bukoo kan kee ganamatti kaataa rabbi sirra kaayesillee. Wallahi bakka nagaa. Shubbe inshallah. Ishi lubbu. Hikmaatti fuufi lubbu. Gara kee kana keessa na guba naannoo waggaa lamaan irra ga'eera beektanii mana guba mana yaalallee odhaquu. Maakinaallee olaalamu dhiqqoo. Waggaa lama maal hojjate ka garaa keessa? Na guba. Garaa keessa hanga garaa keessa weesse turte atiin siin jedhee bar lubbu. Jechuun wanni na dhukkubu san isinii hima keessaan garuu mana yaala maashina yoo laalamu maashinni homaa mul'isuu hin dandeenyu. Akkasitti garaa si gubaanii? Na gubaa bakka garaa keessa akka waan bakka sirrimatti na guba yeroo tokko. Okay. Nyaata si dhoowwaa? Ani baay'ee nyaata illee nan jaalachisiisu. Okay. Duddi si dhukkubaa Hikmaa? Duddalee na dhugu. Duddi na boba. Na dhugu. Okay. Fincaan bowliin kan kee foolii dhahuu irraa si gubuu irraa maalidha? Laa kanneen irraa bilisa. Ayyee gara qara laphee si gubaa? Laa garma. Maaliif arraba baafte? Fooziyaan ammoo arraba itti baaftu illee hin beektu Habiibti. Dogongortee nama baafte miliqxee dhufteerti na fakkaata. Harkaa baate miskiin. Ishi lubbu. Na gubaa wanna san bakka waasaappiidhaan dubbisitti himaa keessaan asirratti illee haasa'u kanan jaaladha. Ishi lubbu waasaappiin kootuutiin miilarraa kaasiiti hanga mataa natti himta waan si dhukkuburraa ishee. Hayyaanni waasaappii maasiima waasappii qabadhee jira amma.
Ishi lubbuu bakka WhatsAppiin na dubbisi yoo heerumtee hin jiraanne birrii tante gakkaadhu yoo heerumteellee daa'ima hin qabaatin birrii tante gakkaadhu yoo ilmaan qabaatte keessattuu ilma dhiiraa irratti mana ijaaradhu adii garuu mana ijaarattu tan of eeggannoo cimsa. Ayyee ishi lubbuutii ishiin kaayadha wallaahi. Kaayadhu wallaahi billahi ijoolleen teenya ta osoo dhibamte birrii 5 aramni waan akkasitti hin kennu haadha jettee lubbuu itti dhiyaatte birri 50 mana yaalaatiin dhattu hin qabnetu jira jechuudha. Ofii hin hojjettiin hojjette. Ofii 500 200 nyaatte jechuudha. Maaliree markaza isi kafalaa rakkataa isi gargaaraa masgiida isi ijaaraa maatii isi qarqaaraa durbicha durbittii minaaqixire haala maafii faayidaa yaa binaat. Sadaqaalleen qiyaasatti. Okay? والله لبوتي كلا تومي ربي جزاك جنة. أتي لقما أولو ركن إنه كيس سقاقا جرت والله ما شاء الله. الريتارا بك قراني تسبري كفراني بك حبيبتي أم لا أنا دكتور مريم واسني همو بنات أبان فيتنا كمان أبان فيتنا يجد أنا دكتور مريم أبان جرامي تيم. أيه. لما ميك إلى هكذا تدوفه مسجد أكاد بدار بالرئيس كن ليش والله بالله نأمنا نمني هندي نما كرورة إجابة مدامي مسكينة كرورة بافتو ملكة إزياد قم كم هنجروا الدنيا تنر سري لوكا كيتي والله سري لا مركز ولا ده إيه ما لي دبا من مركز كيسة ما شيطان إيش دايس ما لي دبا من مركز كيسة ijoolleen darasummaa qara'uuf jechu biyyaa baatee muudii isinirra qabattee achitti jechu torbaanin birrii shabakaa birrii motoraa isin tuura gisee kan takkana of hin qabdan ila gisee kan hin kenninaa jechuu miti diini rabbi baradha barachuu wallaahi billaa waan guddaa garuu fedhii ufiitii waa gargaaruun garuu ka jiru fedhii ufiitii waa gargaaruu dirqamaan garuu hin ta'u. Dirqama qabu laali habiibti wallaahi billahi jechu dubra biyyaa qarshii takka baankii hin qabnetu dirhaama 1,100 ustaazaaf jettee galchiti. What? Rabbiin san caalaa nuuf yaada inshaallah. Abshir atillee numaaf jetteeti garuu rabbi sirraa haa jaalatu yaani mana jaalladhu na jibbi durboocheen mana madaami qiyaasuma hin qabdan bakka minim qiyaasa illaachi minnanti bakka taasibuun bakka. Eshi amma jaabate ikmaa jaabate. Hikmaa yee. Wayya lubbuko. Umurte? Wayya bakka keessaan isinii himaane asirratti hin jaaladha. Ayyee kaanillee waan xiqqoo sittaasa'eeti rafa. Osuma deemu isin argadhe wallaahi maashaallah wanta asuftu hundaa baay'ee tokko namatti tola rabbi sirraa haa jaalatu wantoota dura qaaxxee hundaa waan garaa kiyya keessa jiru hundaa waan asuftee na fakkaate. Garuu ani Dubaay jirtaa meeti? Dubaay jira lubbuu. Maal godhare ani bahariin jira so Dubaay jiraadhe sila wanta hundaa sirraa fayyadama wallaahi. Maal wanti asinirraa argattu lubbuu? Wanni asinirraa argattu abdii culullee WhatsAppiin na dubbisii abdii fi fatii bira jira meeshaan kii qoricharraa wanta barbaadde jechuun wanti ana biratti argamu jechuudha jira biratti. Yeroo baay'ee TikTok isaanii beektaa seenaa na dubbisaa keessan jedhaani beektaa namaan deebisan koomintiilee namaa. Laal anatu gurra isaa qabee sii deebisiisa karaa WhatsAppii. Hayyee okkee lubbuu akka jedhu. Abdiin isinii WhatsAppii isin jalaan deebisu taanaan isin jalaan dubbatu taanaan natu gurra isaa kan mushuushee isinii deebisa. Abshir inshaallah inni yookaan hin beeku ta'a yaani miseejii maana. Barreessaaf koomintii irra barreessinaaf jedhe amma kan jedhu wantoota qaraasuufti hundaa bakka nyaata amma eenyu faaxumaa ammoo namni ho'i nyaata nyaadhu na nyaachisu jenne namni ho'i. Quufte faaxumaa hin quufte laal dhibamtee wallaahi billaa jechuudha qoricha kennee fi fayyitee laal amma jechuun dhiitaarti mee bakkuma sanitti adeemtu isin maaliin garafamtii godhituni.
hin arganne. Ammayyee ani yeroo baay'ee maatiin hololuu baay'ee isaa yoo dhibbadhu baqa hin bu'aa maal jedha laphee kan of dadhabaa garaa kun akka bataana dhukkubaa yaani nyaata jedhamu nyaadhu beektaa dhugaa rabbisiin jedha baqa nyaata kana xiqqoo nyaadha dheengata madaamin kiyya rakkattee na fiddee hospitaala na fiddee waa hunda na kaasaniirraa raajii uumamaa na kaasiftee na laalchiftee dhiiga na laalchiftee wantummaa isiin na laalchifne hin jiru. Wanti takka sirra hin jiru naan jedhan. Wanti takka kan rabbiin kun beeku. Innaa nyaata kana nyaadhu kiniini wayii naa kenna. Lubbuu. Naam dhagaara Garaan kun yeroo si dhukkubu. Garaan kun yeroo si dhukkubu jechuudha. Ayyee. Yaani si bokoksamoo akka amma hikmaan jette kana si gubamoo si ciniinamoo maal si godha?